kun jechuun gaarii miti. Anatti muummalee dhufanii bireetti nani matanii. Dhaggeeffadhu gaarii akkan taa'e maal fakkaate namni waan tokko hin balleessa nama ta'e anillee nan balleessa nama ta'e namni balleessa hin jiru namni garuu waa balleessa sanarra akka of deebisu nama taasisa malee barbar akka ati mataa gadi qabdu sun taasisu waa zawwee. Ikkoo sanaaf isaan dhufanii keessa natti ni matu. Natti ni matu. Ati garuu maal bidee tokko tokko naan bisattee raafii gadi dubbatan. Ofumaati yaa maalee na rukutuudhaan saadinka. Maal yaadde? Kooti. Maal yaadde? Akka yaadatti akka kana nagaa. Akka yaadatti miti. Akka illee sin gaabbazu waan akka isin gaabbazu illee hin qabu. Suuqiin kiyyaa miti. Dhaggeeffadhu akka yaadatti. Maal akka keentaan islam ni. Dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu. Amma diraama. Maaliif? Kantama kiyya. Aha. Wallahi kabalu ni dah. Guys, one note dhaggeeffadha guys. Amma. Wanti si gaafa dabaan deemne challenge fitteer ta'uu kee. Congrats hin jenne. Mitiiree challenge. Congrats hin jenne challenge kee dabartee jirta. Darbeera. Congrats. Waa'ee challenge finne. Waa'ee challenge sana keessan galchin kaas keessa waan nuti yoo ta'e. Kaas keessan galchin. Maaliif dhiqaa tokko hafuu dandeenye? Dhiqaan tokko gisee tokko raafadha. Gisee hunda itti barataa duratti. Gisee hunda ta'e namoota tokko jala amma misaalee oldarii 10 yoon baase 10 san keessaa nama tokko keessa amma misaalee kaleessa oldarii 10 nan baase mante oldarii 10 san keessa midhayoo wayii firaa bitiin erginaan jette. Kazaa firaa fi sana raafadhe. Kazaa duraan dawwaltee firaa keessa raafattee naan jette mante bareedduu kiyya dhiifamaa. Dongoreni kata irratti garuu bareechas erga sooriin jedhe giiftuu kiyya rakkoon qabu garuu fakkeenya famaa kuni guyyaa kaleessatti torban tokko keessatti ordanii nama meeqan argitu jechuun ammasitti homaa fakkaatu danda'a malee isaaniin guddaa akkamitti hojjette isaan waan barbaadan damuun isaanii ijatti fudhatan waan ta'eef waan barbaadan ijatti godhatan waan ta'eef amma ija san keessa waan deebi'anii diggaame ergachuu hin danda'an si galee nama mau akkasitti waa jalaa irrafatame deebisee ergaafta jechuun si galee amma maaliif isin jedhe si fakkaate laal ammaati yoo ordarii baastu ordarii fookasii wanti godhu qabdu sanii saat wanni luguma dibeekati biiftu jaajaritti sakke kanattu iyyuu sakkaatee jirta maal jechuudha inni koo silkii fayyade jechuun amma laal maal si fakkaate akka yaada walii galaatitti namni tokko ordarii mana isaa dhufee yoo godhatu Ukadamu saja saat ini kota, ukadamu apa kau saat berapa kau sudah tidak, namun galcin biftu, namun galcin, ya ada nama ada gombar panuan, tapi ada kayaknya kuni malifin, namanya toko orderi jatuh kau kisah tu denda, torban kisah tu denda, torban lama kisah tu denda, namun saat itu tu, wana nubar lenjer, rekan berbar mal sepakati, delivery gizi dalam kafal lift, because malifin kuni, Mister Elom guys ini Mister Elom, ifam mana kau tu Wah, Mister Ram, nama dia nama kungkam tu. Wan umat agak galu kami agak galah. Mister Odon tinggal video masih mah. Fitur tu bana wan tani dah mau mati di sini. Cuma Mister nama tani, okada mau aci kesan gor siang, kesan ni lebih tu nang gor sandara kungkam asyara tilar dosen lagi kesan, gor segede tera wan teh. Nam tu ordari wajah jatuh. Tinggal misi ni sana sahabatnya, mana sana lebih beden nafi mana sana kanan nafi kanan senior malafi, tiga kami beri demisian sampai sumber. Malif karura kawan wan teh, fatah medamu jadi ufrat teh karura kawan dah Damuza kan offer de akkanam godha de karora ba fateer tamiti namni hunduyyuu orderi mana sana dhufee godhatu karooraan godhatu karoora itti baafate jechuudha kanaafu tasgabbooftee waan jajjarsu tokko hin jirutti yoo asii baate mana kanatti galtaas jarbaa duubatti ukadammoon daa'ima manaan qabdu daa'imti duubatti hin boochu waan taatu tokko hin jiru tasgabbooftee ordera nama sirraatan daa'imni kee fudhattee cheekii godhattee kana maaltu kesan kate malif yo arrakati tibarte borule akama taari mta jechurati borus lubbu to ifama tananis iftani ifama tananis lubbu to ifam faida qabu ifamni soni iqasan intaw debite ugar gitele belina san tele fakadu bayzawi atema fakenya bri demishan kasarte yo debite ergitu san isan sitingam madan bayzawi malif atille akati bri kana lafalafte bidum beka wante yaw satsen ufani sarafu datan male isan melen gadam malif baka ደሞዝ እሺ ተራምራ መጀነኒ ዋያ ደኒ ቢሳኔ ለሲ ገደ ወሊ ገዳ ጎዱ ማን ደሞ ጥንቃቄዳን ጎዱት ጫላ የቹ ወሊ ገለ ጋይስ አና ወን ጅሩ ተስገቦፍቴ ኦርደር ነማባት ተስገቦፍቴ እንጀርጀሪን ተስገቦፍቴ ማልተንቀት ሳሙና ደሞ ቅባት ደሞ በሶ ደሞ ሽሮ ተቀ ተስገቦፍቴ ዲሜ አጭጌ ዴሊቨሪንግ ከኑ ፊማና ደሞ ቹ ምናና ከስታፉ ወይ ማሊፍ Barisa lama fojrat mal berbadete indagana gafate cek gote gufin demi sawante achige kudatte gimai no situfsun shame no malum entar afsa maafi majnun sad
Maafi majnuunsa majnuun jechuun dammoo jabaadhu jabaadhu majnuun amma namni majnuun osin jedhe jabaadhu galatoomiidha. Okay? Biree nama guys geetan ani dammoo koy waa'ee keettatti qoosaan dubbatiin Daa'imman waa'ee keetan asan jedha. Fooloosin bifa achi daballe. Majnuun jechuun guys ilaali itti himaa dammoo majnuun jechuun akka arraba seene booda. Majnuun jechuun baay'ee guys follow godhaani jabduudha baay'ee gobaziidha jabaadhuudha. Biree amma guys Amma namni tokko dhufee majnuun si jedhe maal jettaati? Maal jettaa sabni tokko dhufee majnuun si jedhe shukran jedhi. Maal farsarii maal? waan an jedhin beekmanere Jabaadhu si jechuu isaati beeku. Jabduu namaati beera jabaadhu. deebisee mashaguru Shukran jedhi. shukuraniin ishii jedhe beeka yoo inni akkamnaan jedheena shukuran jedhe Yoo inni majnuun si jedhe dhufee majruuni majnuun si jedhe asaafi baaki arraba mini guys dhugaa arraba la wayita arraba jedhe. maraattu jechuudha geetan kino ima maraattu Agartee jechuudha uummata komantii kana ilaaltee maraatte jechuudha. Ati amma komantii kana ilaaltee maraatte. Ani baakii naannoo isaatti rabbi maraattuudha. Maraattu Akkasii. jechuudha. Yaa giree asuma deecha naannoo si taane. Habiibti dhaggeeffadhu habiib namni beeka akkasii godha. Agartee amma ilaalatti kana qabattee kaastala. Ijoolleen mana madaan hundumtuudha hin beeku rabbi faanaatti hin beekne malee. Majnuun jechuun maraattuudha. Maraattu jechuudha jedhan. An dura dhuguma see dammaan dura uu jechuudha. Nan arrabsa yoo namni akkas naan jeesiin jenna maaliif arrabsita Shukran jettaan. No shukuran hin jedhuun arraba jedhan. Shukran inni maali ishee? Shukuran jechuun galatooma jechuudha. Sun maaliif akka maraattu ta'e sun? Ahaa jechuun kan jecha isaatu no akkas ila. Warra agartee warra komantii namanii. Maraattuudha. No maafani namanne isaan jechuun. Soo balaa agartee? Tolaan. Fayyaa argadhatti. Bakka jirtutti fayyaa La argadhatti. komantii akkatti bichaa soba jedhee maraattuudha. Maraattuudha. Haay maal nama arrabsuun irree bira waluma bira teenye? Agartee uummanni kun bakka isin akkalchiisasi. Naan akkalchiisan dhuguma isaanii jedhu san. Amma biree nan jedhu. Guys lamaninyaan chaalenjii keenya fidnee jirra natti fakkaate. Inna warri hundi gadaatoo komantii alatti yaada keessa Mee qoy keessa. miidhageen viidiyoo keessa na laala meeqa akkasii ilaalanii ilaala. Viidiyoo san laalaa hundi keessanuu oolmaa gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan of Amma ta'a. birrii 500 deettas nyaatamte. 500 nyaatamni har'a misaa isin nyaannu qursii isin nyaannu hiraata isin nyaannu akkanatti bullaa. Wayyoo biree nama rartaa barana gisee tokko. Wayini isa dhaquu dhaban deeme. Bootaan deemu. Sadii kufanne. 500 nyaatamna bakka hin deemullee harkaa fide agartanii guys. Boota wayii deemuudhaaf hanga garuu. Amma ofii kenne taachaa lataa. Asumatti asii ababaa.